Waaqayyo duukaa dubbadhaa. Haleluuyaa. 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 Asaa calleedhaa dimee gabbedhaa hafuura keessa ta'aa. Waaqayyo isa hafuuraan namatti dubbatu, Waaqayyo isa hafuuraan hafuura namaa fayyisu, Waaqayyo isa hafuuraan hidhaa namaa hiiku wajjin haasa'a. Haasa'a. Haleluuyaa. Calleedhaa dubbadhaa mee gooftaa duukaa. Say. Haasa'a gooftaa duukaa. So. Haasa'a. Nama gargaara. Hidhaa namarraa hiikaa. Ba'aa namarraa kaasaa. Awwaala namaa diigaa. Lafaa nama kaasaa. Humna namatti biraa. Fuula namaa ibsaa. Haasa'a. Nama kamuun ilaalinaa. Namoonni nama laalutti Waaqayyoon dhabani. Namoonni haala laalutti Waaqayyoon dhabani. Warri Waaqayyoon abdatan milkaa'aniiru. Warri gara Waaqayyoo laallatan ba'aniiru, ce'aniiru. Waaqayyo duukaa haasa'a. Waaqayyo kun Waaqa dhuunfaati. Waaqa dhuunfaati, qixxee miti. Qobaatti si gargaara. Haleluuyaa. Jedhu dubbadhu Waaqayyo duukaa mee. Laa. Afeera humna Waaqayyoo gidduutti. Kaalatana majana moosera bagada laba batura bajana moosala badana magumata rabajana moosia. Asukalata. Bani makatora dina breva kata jima masa kuma peno tina tena la difeni. Loradia makapina toma kapina tronda diprenia takoma prida latuma mahadunda Evania rajika leva baya piko sika mashiditenia no saka parajana mama makuta rabajina Lord kama tudize kantara wala bege joko musika kao amen 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 argamu Waaqayyo Lord divana argamu Waaqayyo habita sakaradona habita tukilabato protiki kamusenda argamu Waaqayyo to kanatti sibarbanna ganama kana sibarbanna treni kenya sibarbada Ivonka, Prisa, Trana, Makupa, Tliba. Amen. Say. Guddina kembe kamtu. Jaba jabinni kem madalamne. Beka bektota. Moti motota. Gofta. Waqa waqota. Qulqullota jiraata bara danda'a waan hundumaa galanni siif haa ta'u baraan kabajami gargaaraa jireenya keenya kabajami ulfinatu sii mala ulfaan kabaja sii mala kabajami jajamuutu siif mala jajami qixxeen qabu du'ati madaalli hin qabu du'ati Guddummaan kee amma beellu gararraadha. Hamma sammuun keenya tilmaamu gararraadha. Hamma ramni keenya dubbatu gararraadha. Amma garaan keenya si xiinxalu gararraadha. Ulfinni guddaan siif haa ta'u. Baraan si haa galatu. Baraan kabajni siif haa ta'u. Baraan jajamuun siif haa ta'u. Harka keenya qabde. Bara dadhabnetti humna nuuf taate. Bara laamne nu jabeessite. Bara dhukkubsanne nu fayyifte. Bara dhadhabne humna nuu taate. Bara gatamne barbaacha nuu goote. Bara abdiin keenya dukkanaa'e abdii keenya ibsite. Fira keenya dhugaa. Michuu keenya dhugaa. Abdii keenya dhugaa. Gargaaraa dhugaa. Da'oo dhugaa. Tumsaa dhugaa. Utubaa dhugaa. Naannoo dhugaa. Ulfinni maqaa keef haa ta'u. Galanni maqaa keef haa ta'u. Kabajni maqaa keef haa ta'u. Ati Waaqayyoon madaalamne. Ati Waaqayyoon tilmaamamne. Sabara keessa kan hin galfamne. In caaltaa fira keenya. In caaltaa birrii keenya. In caaltaa humna keenya. In caaltaa qabeenya keenya. Waanni guddaadha jenne caalaa ati guddaadha.
waan nuyi jabaadha jennee maqaa laamnee caala ati jabaadha. waan nuyi humnatti goone caalaatu humna qabeessa. bara baraan ulfinni siif haa ta'u. galanni lafaaf waaqa irratti siif haa ta'u. gatii waaqayyoo galata jedhamee caafamee jira si haa galatu. maqaan kee bara baraan galateeffamu. situ nu uume. ati uumaa keenyadha. situ uume lafarra nu kaa'e. lafa kanarra jiraachuun keenya yoo ayyama keeti. uumamuun keenya nama jedhamnee beekamuun keenya yoo ayyama keeti. jiraannee irra ga'uun keenya yoo ayyama keeti. fayyaatti jiraachuun keenya ayyama keeti. guddinni keenya ayyama keeti. nagaan keenya ayyama keeti. sibiraanuu murtaa'ee jiraanne. sibiraanuu ayyamamee jiraanne. galanni siif haa ta'u. bara baraan si haa galatu. amma immoo ulfinaan nu gidduu darbi. si waaqeffachuu dhufne irraa argame. kaa jireenya keenya nurraa kaasi. kan nu hidhe nurraa hiiki. dhukkuba nurraa rukuti. waanjoo nurraa cabsi. hidhaa nurraa hiiki. kaa nurraa kaasi. fayyisi madaa keenya. hiiki boo keenya. adaraa kee qalbii keenya bani. bara baay'ee waldaa dhumnee sagaleen nuun galle har'a nuuf galu. bara baay'ee nutti lallabame ammayyuu nuun galle har'a nuuf galu. akkaataa wangeelli nuu galutti qalbii keenya bani. laphee wangeela jalaa baqatu yaa waaqayyo nu keessaa baasi. lapheef jireenyaaf of qopheessees dhaga'u nuuf kenni. yeroo sagaleen kee dubbatamu sagalee kee jalaa kan nu ari'atu nurra hari. hattummaadhaan yaada kee jalaa kan nu milisu nurra hari. sababa nutti dheeresse ajandaa nutti jijjiire dubbichi jireenya waan qabuuf yaa waaqayyo laphee keenya sagalee kee jalaa kan ari'atu aynurra. yeroo kanas waaqessuu dhufne ol kaasaa harka keessatti walga'ii kana gidduutti kan hin barbaachifne beellama qabatee kan dhufe ergama mataasaa baatee kan dhufe iddoon kun mana waaqayyooti. lafa kanatti kan hojjetu hafuura qulqulluudha. hojii hafuura qulqulluu kan faallessu hafuura hafuura waaqayyootiin waliin galu. ergaan ergaa waaqayyootiin waliin galu. humni humna waaqayyootiin waliin galu. iddoo isaan mallee miliqee taa'ee kan jiru isa gaarii sagalee waaqayyo danquuf kan dhufe dhukaatii kan namatti darbatu jireenya namaa kan waraanu saba gammade gaddisiisu kan barbaadu fayyaa namaa kan waraanu hafuura namaa kan waraanu sammuu namaa kan waraanu waaqeffannaa namaa kan waraanu ulaa eebbaa namarratti kan cufu abdii kan nama kutachiisu jireenya kan namatti dadheessu kakuun namaa kan raawwanne kan godhu lapheen namaa amanee kan milkoomne kan godhu yaada namaa fuudhee kan fiigu gidduu taa'ee kan hojjetu sammuu namaatti fayyadamee kan hojjetu qaroo namaarra taa'ee kan hojjetu laphee namaa keessa taa'ee kan hojjetu qorichaan kan hojjetu gudoomaan kan hojjetu tigiftiin kan hojjetu toshaan kan hojjetu ibaaraan kan hojjetu dabtaraan kan hojjetu asmaa'itiin kan hojjetu dhossee footoo kan nama kaasee hojjetu dhokatee footoo kan nama kaasu faayila namaa fuudhee mana xonqaa irra kan geessu maqaa namaatti kan xonqolu saatii kan namarratti qaamsisu dhiiga xuraa kan namarratti coccobsiisu sammuu namaa irratti maraatummaa kan hojjetu daa'ima kan namarratti waraanu gadameessa keessa daa'ima kan waraanu harma irratti daa'ima kan waraanu haadha jalatti daa'ima kan jibbu hafuurri budoota hafuurri xonqaayii hafuurri digimti hafuurri dabtaraa hafuurri moortoo miliqee galee kan jiru walga'ii kana gidduu kan jiru hojjetee kan milkaa'e muuxannoo kan qabu waraanee qorichaa mana qorichaatti kan nama geessu kiisii namaa keessaa eebba kan saame maatii kan boossise haadhaaf daa'ima walitti kan boossise garaa haadhaa kan madeesse hafuurri budoomaa gidduu kana jiru
Qaroon budootaa gidduu kana jiru. Humni budootaa gidduu kana jiru. Humni xonqolaa gidduu kana jiru. Hawaraanamu. 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 Hafuura xuraa waraaneera. Ija xuraa jaamseera. 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 Ija qaroo namaa waraanu jaamseera. Ija bifa namaa waraanu jaamseera. Ija nagaa namaa waraanu jaamseera. Ija daa'ima namaa waraanu jaamseera. Tokkummaa kana gidduudha jaamseera. Jaamseera budoota. Maraacheera xonqaa'oota. Rukuteera toshattoota. Waaqayyo taboonaa kenne. Waaqayyo sirratti na dibe. Waaqayyo hangafummaan na dibe. Waaqayyo dibata naa kenne. Sin jaamse maqaa Yesuusiin. Inni dhala namaa rakkisu si jaamseera. Hafuurri budootaa si jaamseera. Humni xonqaa'otaa si jaamseera. Humni dhibaattuu si jaamseera. Walga'ii kana gidduudhaa si jaamseera. Siyaasa Daabiddatti ajaja. Dabalee dubbadhuka. Dabalee dubbadhuka. Daa'imarraa sassaabe. Haadharraa sassaabe. Abbaarraa sassaabe. Waldaa kanarraa sassaabe. Milkaa'insa waldaa kanarraa sassaabe. Kakuu waldaa kana sassaabe. Xinqolaa keessatti deebiseera. Budooma keessatti deebiseera. Tosha keessatti deebiseera. Dabtaraa keessatti deebiseera. Daa'ima waldaa keenyarraa sassaabee sitti deebiseera. Haadha daa'imarraa sassaabee sitti deebiseera. Abbaarraa sassaabee sitti deebiseera. Sagalee guddaan sagalee sitti deebiseera. Isa dhumaa abiddaan gidduu keenya darbe. Ulfinaan nu tajaajila. Yeroo afirratti ulfaan. Maqaa Yesuus ilma keen. Ameen. Macaafa qulqulluu keessaa seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 5 kaasee aga 20 dubbisa. Xiqqoo dheerachuu mala. Uumamaa 6 5 kaasee dubbisa. Waaqayyo yommuu jal'inni namaa lafarratti baay'achuusaa wanti namoonni guyyaa hundumaa garaa isaaniitti yaadanii qopheessu hundinuus jal'ina duwwaa ta'uusaa hin arge. Waaqayyo nama lafarratti uumuusaa hin jibbe. Guutummaa garaa isaatiinis hin gadde. Waaqayyo nama isa ani uume lafarraa nanadhaa nama horii qee bineensa wanta lafarra munyuuqu warra qilleensa keessa balali'an akkasuma nan godha. Anoo isaan uumuu koo jibbeeraa jedhe. Nohi garuu Waaqayyo irratti faara tolaadhaan in ilaalame. Nohi dhaloota sana keessatti nama qajeelaa nama balleessaa hin qabnes ture. Inni karaa Waaqayyo irra deddeebi'uudhaan Waaqayyo wajjin jiraate. Hidda dhaloota sanyii Nohi kanatti fufee in lakkaa'ama. Ilmaan Nohi dhalchee 3 Seem, Kaam, Yaafet. Lafti isaa immoo fuula Waaqayyo duratti manca'aa ta'e. Humnaan walirratti ka'uunis hin guute. Waaqayyo gara biyya lafaa ilaalee kunoo lafti akka mancaafame uumamni foon uffate hundinuus adeemsa isaa lafarratti akka mancaase in arge. Waaqayyo yommus Nohi yeroon uumamni foon uffate hundinuu lafarra fuula koo duraa itti raawwatee dhumu ga'eera. Lafti humnaan walirratti ka'uun isaatiinis waan guuteef ani lafarraa isaan nan balleessa. Ati muka ta'urraa markaba tolchi. Keessa isaatti kutaa baasi. Keessaaf duubaanis leellee lafa keessaa argamuun tuuchi. Ati markabicha yommuu tolchitu dheerina isaa 300, bal'ina isaa 50, irraan olee isaa 30 godhi. Bantii markabichaas 1 irraa ol kaasii hojjedhu. Cinaacha isaa balbala itti baasi. Irraan olee isaa iddoo 3tti kuti. Iddoo isa jalaa isa gidduuf isa irra keessaatti gargar hiri. Kunoo ani uumama foon uffate uumama lubbuu qabu hundumaas bantii Waaqaa jalaa balleessuudhaaf bishaan badiisaa lafarratti nan fida.
wanti lafarra jiraatu hundinus innuma si wajjin garuu kakuunan gadha ati markabichatti illixxaa ati manaa kee ilmaan kee dubartoonni ilmaan kee si wajjin illixuu uumama foon uffatee jiraatu hundumaa keessaa si wajjin afanii akka jiraataniif lama lama markabichatti galchi isaanis kormaaf dhalaa ata'an warri baalleedhaan balal'aan keessaa horii qeefii bineensota keessaa warra afan munyuuqaa keessaas akka qomo isaaniitti lama lama ta'anii afanii akka jiraataniif si wajjin markabichatti ol hagalan jedhee ameen markabaa amantii tolchadhu in ooltaa jedheen dubbadhaa waa'ee seenaa Nohiif Israa'elootaati asirratti bal'inaan kan arginu markabaa tolchii jedha Nohiini markabi inni Nohi tolcheef inni nama waa'ee isaa asirratti lallabu garaagara markabi Nohi tolchu markaba mukaati nummoo markabi Nohi tolchannu markabaa amantiiti bara kana keessatti saba waaqayyootu saba koo uumuu nan gaddeedha lafarratti arguusin nan jibbeedha komee dhiyeessa waaqayyootu bara kana waa sadiitu ture Israa'eloota keessatti tokko bara kun bara of dagachuu bara gammachuun mancaa'uuf machaa'u ture bara sana waa sadiitu Israa'el gidduutti beekamaa inni tokkoffaa mana ijaaruudha mana ijaaru yeroo hundumaa gamasiis gamanaas farsoo naqataniitu in caffaruu in sirbuu in geeraruu in machaa'u yeroo isaa yeroo gammachuuti yeroo itti of yaadatan hin turre yeroo isaan baay'ee gammachuudha turan hundumtuu bara mana ijaarsaa turedha inni lammataa bara biqiltuu dhaabuuteedha hundumtuu biqiltuu dhaabaa daboodhaaniti daadoo deeffataniitu taraa duddool fudhataniitu nyaatanii dhugu bara gammachuuti ni sadaffaan bara sana bara yeroo kam caalaa bara fuudhaaf heerumaati hundumtuu sargii geggeessa kanaaf torbannuuftuu mana ijaaruudhaaf farsoo dhugu torban ittaan immoo biqiltuu dhaabuudhaaf farsoo dhugu kan ittaan immoo fuudhaaf heeruma kanaaf iyyuu gammachuun saba kanaa ooverii ture waaqayyo bara kana keessatti akkuma sagaleen isaa dubbatu Nohiin kaase Nohi akkuma macaafni qulqulluun jedhu Nohi jedha lakkoofsa 8 irraa Nohi garuu waaqayyo irratti faara tolaadhaan ilaalameedha Nohi dhaloota sana keessatti achuma keessatti dhalootuma sana keessatti nama qajeelaa nama balleessaa hin qabne ture namni inni karaa waaqayyo irra deddeebi'uudhaan waaqayyo wajjin jiraatee jedha nama qajeelaa nama waaqayyoon sodaatu ture karaa waaqayyo irras deddeebi'aa turedha namoonni baay'een yeroo isaan dhaga'uu dadhaban Nohi yeroo dheeraadhaaf dhaloota kanatti wangeela lallabe gaafa isaan dhaga'uu dadhaban garuu waaqayyo waa'ee sabaa Nohitti haasa'uu dhiisee waa'ee moofisaa waa'ee Nohitti haasa'uu jalqabe sabatti akka godhi sabaan qalbii jijjiirradhaa jedhi sabaan deebi'aa jedhi sabaan araara kadhadhaa jedhi jechuu dhiisee dhaloonni sun dhaga'uu waan dideef jallinarraa jallina isa caalutti hammeenyarraa hammeenya isaa caalutti waan darbe walirratti ka'uu baay'ataadha wal miidhuu baay'ataadha wal kennuu baay'ataadha kutumaa kanarra jira hamaa walirratti hojjechuu baay'ataadha wangeela dhaga'anii gabba'anii dachaa isa kaleessaa godhanii hamaa godhanii dhufu indaa'uun ittuu waaqayyoon aarsuuf hammeenyarraa hammeenya isa caalutti jallinarraa jallina isa caalutti yeroo isaan cimaa jabaachaa dhufan waaqayyo akka jedhe Nohi qofaatti Nohi wajjin muka ta'urraa markaba tolfadhe amma waa'ee Israa'el haasaa irratti ta'e kutaa kanarratti waaqayyo waa'ee Nohi waa'ee namicha tokkicha isa dhaga'u haasaa har'as waaqayyo waa'ee nama isa dhaga'u haasaa warra waldaa dhuban ejjiin utuu hin ta'in
warra qalbii isaanii baname isa dhagaanii fedhii qaban itti Waaqayyo ganama kaayinaasa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amma kana booddeedha ani saba kana uumuu koo gaddeera maal booddee himee dhaga'amuu eega dadhabee booddee deebi'aannaan deebi'uu gadi danii booddee araara na kadhadhaannaan araara didanii hammeenyatte gabaayyatanii booddee an nan gaabbee bara Waaqayyoo nan gaabbeedhu sagalee Waaqayyoo keessaa kutaa kana argina macaafa qulqulluurra iddootti Waaqayyo nan gaabbeedhu kutaa kana argina macaafa qulqulluu keessaa immoo jecha nan gaabbeedhu Waaqayyo namatti fayyadan namarratti fayyadan uumama keessaa nan gaabbe uumuu koo ta'e kanaaf iyyuu ati muka ta'urraa markabaa tolchadhee bal'ina isaa hojjaa isaa dheerina isaa safareetu itti manooyitti mukti kun immoo jedha si duwwaayituu hin ta'in bineensoliin lafarraallee sababa namaaf dhumuudhe sababa ammeenya namaaf sababa jallina namaaf nama duwwaa miti uumama lafarra jiraatu hundayyuu nan fixaa garuu kormaaf dhalaa kan taate gosa ishee keessaa lama nan bisaa markabati tolchitu kun namatu tola jedhatu hin ta'in bineensatu keessatti tola. Akka jedha Mikaas boqonnaa 7 lakkoofsa 7 ani garuu abdiidhaan gara Waaqayyoo nan ilaala Waaqayyoo koo sana na dhaga'u nan eeggadha Waaqayyootus naaf dhaga'eedha ani garuu gara Waaqayyoon ilaala ani garuu jechuummaa inni bara Akiyaab keessaa bara waaqa tolfamaa Waaqayyoon dhiisanii waaqa tolfamaatti deebi'an sabni waan ija keenyaan argineef saganna waan qaqqabatamutti saganna jedhanii waan sammuu isaaniitiin kalaqanitti sagaduu gaafa jalqaban Mikiyaas ani garuu si filannoo keessa yoo jijjiirtan ani akkuma kaleessaa Waaqayyoon nan ilaala. Iyyaasuu 24:13 akkeedha eenyuun akka waaqeffattan eenyuuf akka sagaddan beekaa Waaqayyoolii tolfamaa sabboonni keessan laga gamatti sagadaa fi turan sanaaf sagaddu yoo ta'e itti fufuu dandeessu ani manni koo garuu Waaqayyoo waaqessinaa jedha. Waaqayyoo barammaa nama sadaqa'uu barbaada. Nama waldaa guututu hin ta'in nama kurnoo kaffalutu hin ta'in nama waldaa keessaa waa'ee dhutu hin ta'in nama isa dhaga'uu barbaada Waaqayyo. Akkedha waldaa Eeshiyaa keessa jirtu torbaniif gaafa barreessu abbaan mul'ataa Yohaannis ergaa waldaa torbaa barreesse keessatti jettee jecha wal fakkaataa tokko dubbate si'a torba kan dubbate isaa hafuurri qulqulluun jedhu namni maalti dhaga'udha maalta eenyu jedhu nama waldaa jiru barbaadu Waaqayyo nama gurra qabu barbaada nama gurra qabu barbaada Waaqayyo nama waldaadhaa uusee shubbisee maal jedhee waldaa guutee ala dhaabatu miti Waaqayyo kan itti gammadu amma akka itti taanyee waaqessuu keenya caalaa Waaqayyo jecha Waaqayyoo dhaggeeffachuu keenyatti gammada. Haleluuyaa. Amma gaanoo'iin muka ta'urraa markabaa tolfadhe maalennaan guyyaa itti iddoon baqannaa dhibutu jira kan nama dhiboo jiraate Nohi waggaa 120 markaba soofeedha. Isa kana irratti an baay'ee jabeessee dubbadha. Mukti Nohi soofu muka akkamiiti? Sibiila soofaa. Amma muka akkamii yoo soofan yoo baay'ee cimaa ta'e torban tokko caala nama fudhata. Waggaa 120 Nohi markaba akka soofu godhe. Waggaa 120 markaba Nohi soofu Israa'eloonni Nohitti geessu. Ufanitti qoosu. Maaliif machiirra jiru siniin jedheera. Quufa kee jiru siniin jedheera. Jireenya miira isaaniitiin guute keessa jiru siniin jedheera. Yaada Waaqayyoo keessaa ba'aniiru siniin jedheera. Kanaaf wanti Nohi hojjetu isaanii baacootti ta'e. Maaliif waggaa 120 tursiise Waaqayyoo yoo jedhame saba kanaaf carraa kennuu barbaade Waaqayyo. Nohiin ati nama qajeelaadha na dhageesseetta tole naa jetteetta hin gaa'edhe maayikiroo sekendiitti Nohi iddoo dhokannaa kaa'uu danda'a.
argita yoo ta'e seera uumaan mootota isa duraa boqonnaa 17 lakkoofsa 1 kaaftannaa dubbiftan gaafa Aki'aabiif Izaabel galma waaqa tolfamaa hojjetanii raajota sobduu dachaafatanii waaqa tolfamaa Israa'el akka sagadan godhan waaqa tolfamaa Ba'aaliif akka sagadan godhan ulfinni Waaqayyo gaafa tuqame Eliyaas qofaatu Waaqayyoon dhaabate Eliyaastu qofaasaa dhaabate guddummaaf dhugummaa Waaqayyo dubbata dhumarratti garuu gaafa Eliyaas kadhatee ulaan cufame yookaan bokkaan caame laga garabaa biiftuutti achi deemi laga Keerit keessa dhokadhu achi bushaan dhudhaa qurruun immoo achitti fooni buddeensi fidue dhoksuu danda'a ture iddoo qaba Waaqayyo garuu maal ammayyuu saba sanaaf carraa kenneera ammayyuu namni nu banne ammayyuu Waaqayyo carraa sii kenneera waggaa 120 muka soof akka ta'e tarii sabni kun beekee itti yaadee hubatee ofirratti gammachuu laata waan keessa jiru beekee gara kootti deebi'aa laata dogoggora isaa keessaa deebi'aa laata yaada garaa isaa geddirataa laata jedhee Waaqayyo saba kanaaf yeroo kennu sabi kun garuu yeroo sana yeroo baacoo yeroo xabaa yeroo gahisuu godhate Waaqayyo murtiisaaf Waaqayyo kaayyoosaaf yookaan dubbiisaaf amanamaadha waan ta'eef dubbiisaan jijjiiru waan ta'eef guyyaan sun gaafa ga'u guyyaa 40 fedha guyyaa 40 halkan 40 bokkaa walirraa hin cinne roobeedha Waaqayyo lafti akka isheen bishaan gadi hin dhunne godhe waaqarraa gaditti rooba inni lafaa ammoo asii ol guutaa sana booda akka jedhetu bokkaan kun hin roobin atiin maatiin kee bineensolii gosaan lama markabichatti galchee gaafa nuyi markaba isaatti galu maatii isaa wajjin markaba isaatti galu markabicha Waaqayyo talaan cufeedha Waaqayyootu cufeedha gaafa roobi kun jalqabu nuyi markabatti galuudhaaf gaafa markaba isaatti galuu argan bishaan gaafa mudhii isaan ga'u iyyaniitu yaa nuyi nuu bani jedhan eenyuun kadhatu nuyi hin kadhatu maallu godhi nuu bani jedhaniitu iyyu turan jedha garuu nuyi deebii tokko jedhe maal jedhe Waaqayyotu cufe mi jedhame sedayyu Waaqayyotu kan Waaqayyo cufe eenyuun banu kan Waaqayyo cufe eenyuun banu Waaqayyotu cufe yoom dammaqan yoom yaadatan yoom galee yoo jettan bishaan kun dhufee akkasaan miira isaanii sakaleessaa gammachuu isaanii sakaleessaa dagatan gaafa godhu gaafa mudhii isaan ga'u gaafa akka liqinfaman baran gaafa fiiganicha zaabama kan danda'amne baran iyya jalqaban egaa Waaqayyo markaba cufe maqaa Yesuus Kiristoosiin ituu sittin cufamin deebi'i ituu sittin cufamin dammaqi kan nama dhibu keessaa markabii nuyi galaana irratti baatamu malee gadi liqinfamu eenyu keessara Waaqayyootu keessara haleluuyaa galaanni guutaa deema ola deema markabii nuyis ola deema markabii tolootaa hin oola markabii qajeelotaa hin oola markabii tolootaa hin oola Waaqayyootu maal ta'eedha gaddeedha in gaddeedha in gaabbeedha in jibbeedha kutaa kana jedhatti eenyu in gaddeedha jirra in gaabbeedha jirra in jibbeedha hojii namaa in jibbe walirratti ka'uu namaa argee hin gadde uumamu namaa hin gaabbe garuu maal jedhe nama tola argate agaabbu malee agaddu malee ajibbu malee nama garaansaatti boqotu argate Waaqayyo walga'ii kana kiyaa nama garaansaatti boqotu akaafatu Waaqayyo saba kana gidduudha nama garaansaatti boqotu akaafatu garaan namaan jenne garaa namaa waan garaaf ta'utti bitanii
ofitti boqochiisuun hin danda'ama. Garaa Waaqayyoo ofitti boqochiisuun garuu sana miti. Garaa Waaqayyoo isinitti boqotu. Garaa Waaqayyoo isinitti boqotu. Garaa Waaqayyootu gaddi. Kanaaf maal ta'e muka ta'urraa markabaa tolchan. Guyyaa Waaqayyoo hin gahe. Guyyaa sanatti No'iif bineensota kiyyaa gosa bineensota kiyyaa lama duwwaatu maal ta'edha? Oole. Kanarraan kan ka'e uumamni lafarra jiru hundumtuu maal ta'edha? Hin dhumedha. Asirratti maal jedha? Maalan godhe? Nan haxaa'ee balleessaa'edha. Kakuun jira. Ani jedhe isa booda bishaan badiisaa hin fidudha. Bishaan badiisaa inni yeroo sanaa hin mul'ata. Qabatamaadha. Dhufee taayilii taate keessatti balleessee deema. Bishaan badiisaa inni bara kanaa immoo dachaa isa durii sana caala. Bishaan badiisaa inni sun ishima tokko fida. Bishaan badiisaa inni kun immoo jiraatti rakkisa, jiraatti dhiphisa, jiraatti boosisa, jiraatti cannaqaa, jiraatti goola. Bishaan badiisaa jira yennaa ittan baradhaa dachaasaa jira. Maal waan ta'e hammeenyi namaa dachaa waan baay'ateef. Kanaaf nuyi warri Kiristoositti amanne warri Waaqayyoo sin jaalladhaa jennee jaalala keenya afaaniin dubbiin kallattii garaagaraa mirkaneessaa oollu mana isaa keessa kan deddeebinu maal fakkaata jireenyi keenya? Yeroo ammaa jireenyi keenya maal fakkaata? Waa'ee abaluu waa'ee keenya tun dubbatiin numtutu waa'ee keenya dubbanne maal fakkaata jireenyi keenya ija Waaqayyoon gaafa ilaalamu? Deemsi keenya maal fakkaata ija Waaqayyoon gaafa ilaalamu? Ija namaatti toluu danda'a. Nuuf immoo dacha'uu mijataa ta'uu danda'a. Gwaaddanyaa keenyaan mijataa ta'uu ija Waaqayyootti maal fakkaata? Oolmaan keenya maal fakkaata? Deddeebiin keenya maal fakkaata? Manni keenya maal fakkaata? Bultiin keenya maal fakkaata? Waaqayyoon gaddisiisaa moo Waaqayyoon gammachiisaa? Of ilaaluun ba'eessa. Kanaaf yeroon kun yeroo kam caalaa yeroodha. Yeroon kun jedha Phaawulos. Yeroo kam caalaa yerootti irribaa dammaquun ta'uudha. Kanaafuu yaa saraftuu maal ta'e? Ka'i dammaqi Kiristoosiin maal ta'a? Siif ibsa. Mi'a dammaqu. Mee iddoo jirtanii dammaqa. Mee qalbiitti kottaa waa'ee Kiristoosis yaada. Ituma fiittanii, ituma daldaltanii, ituma barattanii, ituma hojjettanii, ituma fiildii deemtanii, ituma biizii taatanii mee mana galgalaa yaada. Mee bidiruu biyyi dafaa hin baddi macaafa qulqulluu dubbata kana. Raajiin kana hin jiraattedha raajii sobaati. Hin baddedha macaafa jedha. Akka waraqataa maramtedha sagalee Waaqayyooti. Biyyi lafaa kun hin baddi. Nummoo warra biyya lafaatti hin badu moo warra markaba keenyatti galee iddoo ulfinaa sana akka nuyi dhaabbatee guyyaa wawwaannaan miixuun biyya lafaatti dhufu warra gooftaa keenyaatiin afee jiraatu moo warra badiisa biyya lafaan bishaan badiisaa cubbuudhaan gadhiifameen baduu dharee? Kanaaf iyyuu biyyi lafaa hin baddi. Guyyaa badiisa biyya lafaatti markaba itti baqannu markaba amantii keenyaa atolchan. Kun dhimma dhuunfaa dhimma eenyu ilaallanne nama kan ta'e kan dhaga'u kan arguun dalaallata markaba amantii keenyaa atolchan. Nuyi maal jedhe markaba siif atolchan hin jedhe markaba tolchan jedhe. Isa tolchate tole No'i. Isa waggaa 220 dafqee soofe. Isa waggaa 220 dafqee laffa'e sanatti gaafa gidiraa, gaafa rakkinaa, gaafa boo'ichaa, gaafa wawwaannaa keessa dhitee oole. Kanaaf hadammaqu yeroo kun yeroo akkamii akka ta'e hayaan muuxannoo jiraachuu haa dhiifnu, limdii jiraachuu haa dhiifnu, shaakala jiraachuu haa dhiifnu. Hayaan maal fakkaata yeroon kun? Milikkitoonni baay'een macaafa qulqulluu keessaa lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaaftanii yoo dubbiftan gara qabxii 19 argitu jirra. Boqonnaa 3 lammaffaa Xiimotewos 3 tokko kaaftanii dubbiftan gara qabxii 19 argitu.
bara dhumaatti maaltu maal ta'uuf akka jiru yeroo koof hin dubbisu. Wanti kun amma macaafa irratti kan dubbifne lafa irratti immoo argaa jirra. Taatee isaa guyyaa guyyaa argaa jirra. Ollaatti argaa jirra, namarratti argaa jirra, ofuma keenya irratti milikkita argaa jirra. So jireenyi keenya maal fakkaata ta'e nuyi warri kiristaanonni, nuyi warri waaqayyoon dhageenyu, warri waaqayyoon dhagahu, warri dukkana keessaa gara ifaatti dhufne, warri biyya lafaa keessaa cubbuu seexana gannee araara argannee gara kiristoositti dhufne qophiin jireenya keenya maal fakkaata re'oos. Kanaaf yeroo kam caalaa yeroon itti qopheessinu ammadha. Waa'ee namaatu hin ta'e waa'ee ofii yeroo yaadnu ammadha. Abalutti irra bee caalaa ani maalan fakkaadha yeroo jennu ammadha. Waa'ee xurii namaa lakkaa'u, waa'ee huba namarratti lakkaa'u caalaa, waa'ee jabina namaa dinqifachuu caalaa ofii ofiitti yeroo deebi'anii of ilaalan ammadha. Sababiin isaa namni ofa isaatiin oola. Gaafa bishaan uumama 19 yoo dubbiftan gaafa dhagaan abiddaan roobee Sodomiif Gomoraa irratti adabii yommuu ta'e, adabii ulfaataan gaafa ta'u Waaqayyo isa jalqabaa carraa eenyuuf laate? Looxiif laate. Looxiin ijoollee kee haadha manaa kee fudhadhuutii ba'i, obbooda hin ilaaliini, eegati baattee booddee eekkamsa koon gadhiisaa akkeedha kutaa irraa gara lubbuu keetti oolfachuu dandeessutti baqadheedha. Lafitti lubbuu oolfatan jira. Ameerikaa miti, Awurooppaa miti, Jaappaan miti, Miishigii lafa jalatti qotachuu miti. Lafi lubbuu ofiitti oolchatan harka Waaqayyooti. Iddoon lubbuun namaa toluu dandeessu harka leencichaati. Iddoo lubbuu keetti oolfachuu dandeessutti maal ta'e? Baqadhe. Qajeelfama Waaqayyoota ofirra ilaalina waan ta'e Looxis haati manaa isaas ijoolleen isaa hin didan. Ofumaa haasaa jedhan haasaa bara kanaa fakkaata. Ofumaa raajaa jedhamu, ofumaa odeessaa jedhamu, ofumaa haasaa jedhamu. Namoota jabanamaa Waaqayyo gaafa dubbatu inni kaan kaaffee jala taa'ee jabanaa buna jala taa'etu tarrabaa oola. Namoota isaanii bane bara kana namoota raajota gurguddaa Waaqayyo nuu kaaseera. Raajota afaan godhate gurra godhate wajjin haasa'u baay'ee nuu kaaseera Waaqayyo. Iliyaas faa caalaatti dhiyaate kan wajjin haasa'u baay'ee nuu kaaseera. Akka fakkeenyaatti raajii Masaraat fa'aa fudhachuu dandeenya. Namoota sirrii. Nama guyyaa tokko jilbeenfatee qalbiin jijjiirrannetti mul'ata Waaqayyo isaan dubbatan jabanaa bunaa jala taa'ee baacaa oola, qoosaa oola, qalladaa oola. Waaqayyo immoo nan geeffata. Qooda Waaqayyootu kana jedhee namni waa dhaga'ee namatti himu baran ture bara yecallamaa zaman kan jedhamu yookaan bara dukkanaa kan jedhamu kakuu moofaaf xumura kakuu moofaaf jalqaba kakuu haaraa gidduu bara 400 diddama kan ta'u waggaa 400 diddama Waaqayyo yeroo inni callisee ture. Bara Waaqayyo nama jalaa callisu jira jechuudha. Amma Waaqayyo haasaa Waaqayyo garuu namni isa kaan xonqaayii godha, isa kaan immoo foonni itti jijjiira, isa kaan immoo qorichatti jijjiira. Waan barbaade haasaa namni maarree dhaloota kana caalaa kan Waaqayyoon gaddisiise. Waaqayyo dubbannaan maqaa Waaqayyo fuudhee Waaqayyoon xonqaayii gaafa godhu. Humna xonqaayii amanee humna Waaqayyo amanuu dhaloota hin dandeenyedha. Xonqaayii xiqqii gochuu dandeesse amanee Waaqayyo xiqqii gochuu hin danda'u dhaloota Waaqayyoon ganiidha. Waldaa kee taa'ee faarfachaa, geggeessaa, lallabaa. Bara akkasiiti barra ammaa. Akkamittiin gadduree garaa Waaqayyo dubbatee dhaga'amu yoo dide Waaqayyoon gadda. Yerootti Waaqayyoon dubbanne hin jiru. Balaan amma ta'aa jiru namoonni hordoftoota jiraatan yeroo garaa garaatti Waaqa dubbataa jira. Ta'ammoo jira. Waaqayyo dhufaan jira qopheessaa namni of qopheessu caalaa qoosaa jira, baacaa jira, qalladaa jira. Keessa dhabee garuu namni yeroo inni iddoo itti bultii dhabaa jiru jira. Bara bishaan badiisaa si tokkicha xat godhee fuudhee sokke. Har'a immoo namni mana bulu yoo dhabe salphinni kana caalu maali? Namni utuu fayyaa deemu buddeen nyaatee bulu daabboo tokko yoo dhabe salphinni kana caalu maali? Nuun galle malee bishaan badiisaa nama keessa jirru kun bishaan badiisaa ulfaata. Kanaaf falli maa inni ree Waaqayyootti baqachuu bidiruu amantii ofii yookaan markaba amantii ofii maal godhachuudha?
Maatta jedhame kanaaf iyyuu of gatwadhiif ofitti deebinu eessan jira maalan fakkaadhaa jennu karaa keenya deemsa keenya jireenya keenya asirreeffannu nagawun mana dhaloonni waaqayyoon nagawuu dhiisa nagawu waaqayyoon sodaatu waaqayyoon karaa maalii waaqa dubbate dhagaa maree Yesuus Kiristoos firdiidhaan malee araaraaf deebi'een nuuf si tokkicha fannoorra yaabbatee dhiiga isaa dhangalaasee qoraattii mataatti baatee dhiphina ulfaataa dhiphatee reebamee gatii keenya fannoo irratti kaffaleera. Amma garuu gatii araaraa sanatti laachuu dhufa malee araara fiduuf deebi'een nuuf Yesuus. Kanaaf hore jireenya keenya qopheessinu maalitti jirra? Maal fakkaanna? Jireenyi keenya maal fakkaata? Egaa kiristaana taane, egaa waldaa dhaqaa irra ta'e, egaa nama waaqayyooti mucaa waaqayyoota ofii hin jenne jireenyi keenya maal fakkaata? Haala ammaa kana keessatti akkuma duriitti jirra moo of ilaalaa jirra? Kanaaf firoota koo jireenyi keenya ana dabalatee, isa tajaajilu dabalatee, isa du'aarsaa dabalatee, isa alluba, arraajiidha, anpaastariidha, wangeelaawwiidha, anfaarfataadha, anamanaadha, ani jaarsa waldaate kam kameef namundumtuu yeroo inni itti of ilaaluu qabudha yeroon kun. Eenyu irra wayyu jireenya jiraanneen gonfoo arganna. Jireenya jiraanneen jireenyatti galla. Yeroo kam caalaa barri abaarame, qilleensi abaarame, jireenyi abaarame, dhaloonni abaarame jiru. Kottaame waa tokkoon isin gaafadha. Harrakkoo hin beeknu malee laftuun irra deemaa ollu kun dhiigaan booroftuudha. Xaafiin ati bittee nyaattu tokko dhiiga namaatiin marge. Qamadiin ati nyaattu dhiiga namaatiin marge. Dhiiga namaan lolaa oola irra baadiyyaa kana gaya. Isuma irra qotee bulaan qota miti ree? Isumatu minaan ta'e miti ree? Isuma nyaachaa miti ree? Maarree abaarsi kana caalee jira? Wanti ni fayyadamu hundumtu isaa dhiiga qulqulluu margetu dhiigatu lafti dhiiga dhuttee dhiiga sanarra minaan faca'ee nyaachaa irraa hin beeknu malee. Waaqayyo dachee kanatti gaddeera. Waaqayyo ilmaan namaatti gaddeera. Amma yeroo tokko Waaqayyo na jaallata kan namaa miti jedhu namoonni baay'ee na jaallata. Waaqayyo jireenya boonashii qabu. Waaqayyo biratti adiidha gurraacha. Shan ja'a ta'een beeku, ja'a shan ta'een beeku. Shan innaan shan afaan Waaqayyoon. Waaqayyo na jaallata kan jettu jireenya ati jiraattu yoo Waaqa wajjin walii galee. Jireenya ati jiraattu Waaqoon si jaallachiisa taanaan kan akka kee jaallatamu jechuudha. Kunoo noyi maal ta'e adeemsa isaatiin maal ta'e nama qajeelaadha, nama Waaqayyootti gammaduudha miti. Jireenya isaaf noo hin jaallate malee lallaba isaaf noo hin jaallate miti. Dhiqsii inni lallabuuf noo hin jaallate miti. Jireenya inni qabu, qulqullummaa inni qabu, deddeebii inni qabu. Isaanitu Waaqayyo nama keessaan noo hin filate. Kan akka namaa of jabeessuu jaallatu hin jiru. Nama tokko yoo manni ka'eema nama cuubee waraanee dhufee bakka keessaa baaftee tuusin jettanii hin gammada. Cubbuudha. Garuu sababa itti deeggartee maal ta'a hin gammada. Maal barbaada namni yeroo hundumaa tiifoosoo barbaada. Jajamuu barbaada. Waan hin qabne qabda gaafata ittiin jettu bobbokokuu barbaada. Yoo inni kaan namarraa cabsee dhufe seessitti balleessa baga dhuufte naatti hin gammada. Nama miidheedhaan jedhu. Inni guddaan garuu wanta hin qabne kan dhaabanne gammaduurra jireenya hin qabne kan dhaabanne abdii qabachuurra sagalee Waaqayyootti adeeminu. Guyyaan tokko dhufuu danda'a. Guyyaan namatti hin tolle dhufuu danda'a. Waan meeqa rakkina guddaa haasaa wallanii guyyaa guddaa kana namarratti kuunnoonni jennu nu qaqqabuu danda'a firoota. Yoo Waaqayyo hin jirre, yoo Waaqayyo nun golgine, yoo Waaqayyo nun baanne, yoo Waaqayyo gara keenya hin gorre hin ulfaata. Kanaaf iyyuu kottaa
kiristaanummaan keenya nutti samiyaa'u namatti samiyaa'u. Kanaaf deebi'a yaada jirtan keessaa ba'a. Raajummaa jalan gugatinaa, xiqimii barootaa jalan gugatinaa. Waan qabnu asii kaanee kan galuu dandeenyu Waaqayyo jedhe. Namoonni tumtoo fayyadamu. Amma abaluu akkasii abaluu cimaa abaluu dadhabaadhaa isaa ofuma irratti hojjedhaame. Kiristaana miti nuyi maal fakkaata jireenyi keenya? Gooftaa amananna miti nuyi jireenyi keenya maal fakkaata? Wangeelatti amanne miti jireenyi keenya maal fakkaata? Hin tajaajilla miti jireenyi keenya maal fakkaata? Oolmaan keenya maal fakkaata? Manni keenya maal fakkaata? Hojiin keenya maal fakkaata? Deddeebiin keenya maal fakkaata? Namaan miti ofii keenya. Noi eenyuun oolche? Ofii isaa oolche. Kan keessatti maara malee kan namaa miti. Waaqayyoon tajaajilachaa hin jiran. Waaqayyoon birrii bidachaa hin jiran. Waaqayyoon rakkataan miti rakkatees hin beeku. Garuu anumtiif ati guyyaa tokko wayyoo jechuurra akkeedha. Maatiiwwan boqonnaa 25 irraa guyyicha 13 irraa yoo dubbiftan guyyicha irichas hin beektani maal ta'a? Dammaqaa'edha. Durboota 10 ture, shangoggoota, shanabshaalota. Isaan hundumtuudha dhirsa misirroo eegu turanidha. Dhirsi misirroo turraan warri sunni eega dhirsi misirroo turree dhanneetu dhadhaa jeersaa keenya itti naqanneetu bitanneetu dhufna kiyaan duraa dhumeera dhaniitu suuqii dhaqanii gidduutti dhirsi misirroo gaafa dhufu warri shan qophaa'anii jiran wal galan jedhe. Gaafa isaan deebi'an garuu maal ta'eera? Manni cufameera. Nuubadii gaafa isaan jedhan maaliif hin ta'u? Isin iyyuu hin beeku. Maal hin ta'u? Eegaa turanii garuu isin hin beeku. Maqaa keetiin seexana baafne irrattu, maqaa keetiin du'aa kaafne irrattu, seenaa hedduu tarreessuu dandeessu. Ani garuu maal hin ta'u? Isin hin beeku. Maaliif? Yeroo dhufetti waan hin argineef. Kanaaf firoota koo kottaa namoota warra du'anii kaleessatti boonyee dhiifnerra anaaf isinii Waaqayyo yeroo boone siinuu kenne. Fagadhu Waaqayyotti. Tisitu Waaqayyotti. Wanta irraa hundi isaa hosi goyoomsa. Sitti fakkaatiin. Namni ammam yoo fiiti waddeenyaa akkamitti yoo oole galgala manuma isaatti gala. Manatti ishee galgalaa sanatti hin qoosin. Qoosi wanta jala gugattuu hundumtuu nama gana. Kiristoosii wayya. Na Kiristoosii wayya dhaame. Dabalaa jedhaa. Maal jettan isin? Gaafa dhufu Yesuus ulfinatti si argata. Gaafa dhufu Waaqayyo ulfinatti si argata. Ulfinatti. Haa tolfannu. Markaba keenya haa tolfannu. Waa'ee maalii dhiisaa? Waa'ee namaas dhiisaa? Waa'ee isa sanaas dhiisaa? Waa'ee isa qancaraas dhiisaa? Waa'ee isa buwwaas dhiisaa? Kottaa gooftaa wajjin jiraachuu itti fufna. Sannoo awwaadhaa. Nama sitti argitu har'a kaleessa barte yookaan neengadda barte. Yesuus wajjin immoo lafa onaatii dhufte. Yesuus wajjin immoo fagootii dhufte. Gooftaa lafa dheeraa wajjin dhufte kanaas geesse waliin gatiin. Tarii kaleessa wangeelaaf gatii baafteetta ta'uu danda'a. Tarii kaleessa kiristaanummaa kee miidhamteetta ta'uu danda'a. As geessee of duraan qallachi. Ameen. Itti hafumnu gooftaa duukaa. Jireenya keessa Waaqayyo wajjin godhadha. Nooyi jireenya isaa wajjin godhate Waaqayyo wajjin godhate. Jireenyi kee Waaqayyo wajjin haa ta'u. Manni kee Waaqayyo wajjin haa ta'u. Barri kee Waaqayyo wajjin haa ta'u. Deemsi kee Waaqayyo wajjin haa ta'u. Gaa'illi kee Waaqayyo wajjin haa ta'u. Deddeebiin kee Waaqayyo wajjin haa ta'u. Karoorri kee Waaqayyo wajjin haa ta'u. Mee Waaqayyo wajjin jedhame. Hirramaalli mijataan jirutti nama ooyisaa. Amma fayyaa qabdutti kan si barbaadu baay'eedha. Hamma humna qabdutti kan si barbaadu baay'eedha. Hamma tijaaduu baasuu dandeessutti kan si barbaadu baay'eedha. Hundumti isaa humni dhimnaan nama dhiisa. Dadhabaa kan jaallatu isa duwwaadha. Galgalli kee akka bareedu yoo barbaadde, xumurri kee akka miidhagu yoo barbaadde, Waaqayyo wajjin adeemsatti bofi. Namoota baay'eef Waaqayyo waaqeffachuun paartaayimii fakkaata. Hojii dabalataa fakkaata. Namoota baay'eef hojii caalu garuu Waaqayyo waaqessuudha. Jireenyi caalu Waaqayyo waaqessuudha. Lafarra ta'anii samiirratti mootii guddaa kana jiraatoo caalaa ogummaan caalu hin jiru. Beekumsi kana caalu hin jiru. Dandeettii kana caalu hin jiru. Kanaaf kottaa bara wanti baay'een iddoo gadhiise, bara wanti baay'een manca'e nummoo Waaqayyoon ilaalla. Anaaf Waaqayyoon naa wayya dhibee nama amantu.
dabali jedhi maalo tokko dabali ammallee itti dabali ammayyuu dhaloota baay'eetti dukkanaa ati immoo dukkanicha keessaa oolchuufis of qopheessi jechaadha. Namoota baay'ee hirkaa daandii badaa ati immoo kana gaafa sana karaa argatta karaas taata of qopheessi jechaadha. Harka kee kaas maqaa Yesuus Kiristoosiin sa'atii kana humni butee si baasu sirraa dhufu. Mana keerraa dhufu. Jireenya keerraa dhufu. Maqaa Yesuusiin humni lafaa si kaasu humni Waaqayyo sirraa dhufu. Humni mogolee kee jabeessu humna amantii kee haaressu humna sitti godhu humni Kiristoos siif dabalamu. Maqaa Yesuusiin humna Waaqayyoon haaraa. Warri karaarraa kaattan deebi'a. Warra dhabdan jabaadha. Mogoleen amantii keessanii haa jabaatu. Gulubiin amantii keessanii haa jabaatu. Dhugi amantii keessanii haa jabaatu. Maqaa Yesuusiin haaraa. Hafuuratti haaraa. Amantiitti haaraa. Mul'anni kee badi haa deebi'u. Jilbi kee dadhabe haa deebi'u. Amantiin kee haa deebi'u. Hafuurri lafaa si kaasu siif haa deebi'u. Hafuurri si waaqeffachiisu siif haa deebi'u. Hafuurri fuula Waaqayyoo si barbaachisu siif haa deebi'u. Hafuurri jicha si deemachiisu siif haa deebi'u. Haala harkaa si baaseera. Sammuu kee harkaa si baaseera. Diina harkaa si baaseera. Ayyaana Waaqayyoon si qabeera. Baay'ee maqaa Yesuusiin. Baay'ee maqaa Yesuusiin. Humna si mo'ate harkaa. Haala si mo'ate harkaa. Biyya lafaa harkaa. Seexana harkaa. Cubbuu harkaa. Suusii harkaa. Humna Yesuusiin baa. Maqaa Yesuusiin baa. Jireenya si eegaayira. Ulfina si eegaayira. Eebba si eegaayira. Gonfoo si eegaayira. Galma ulfinaa si eegaayira. Baay'ee maqaa Yesuusiin. Baay'ee maqaa Yesuusiin. Baay'ee maqaa Yesuusiin. Iddoo amantiin kee liqimfame. Dhoqqee jilba kee nyaate keessa. Dhoqqee marqaba kee nyaate keessa. Iddootti mogoleen kee gatantare. Aboo mucummaa Waaqayyo naaf kenne si baaseera. Humna dibadachaan si baaseera. Maqaa Yesuusiin galama kana humna haaraa argadha. Haaraa. 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 Mi'iyyi siyasani nampai. Waaqata jiima hato. Nampai. Maqaa Yesuusiin. Warri Waaqayyo bara rakkinaatti wajjin haasa'u akkanoo isii haa ta'u. Nama tokko argate. Faara tolaadhaan ilaaleedha. Ganama kanatti Waaqayyo faara tolaan si ilaalu. Hafuurri Waaqayyo faara tolaan si haa ilaalu. Iddootti komatamtuu si baaseera. Iddootti garaa Waaqayyo si komate si baaseera. Iddootti hafuurri Waaqayyo si komate si baaseera. Humna dhiiga Yesuus of danda'a. Bara biyya lafaatti dhufu jala. Balaa jallootatti dhufu jala. Balaa mata jabootaatti dhufu jala. Balaa moototatti dhufu jala. Balaa deggootatti dhufu jala. Humna Yesuusiin baa. Maalo baa maqaa Yesuusiin. Baa maqaa Yesuusiin. Humna Waaqayyoon baa. Humni Waaqayyoo humna namaata. Humna Waaqayyoon dadhabaan hin jabaata. Humni Waaqayyoon humna dhabe humna argata. Humna Waaqayyoon inni kubenka. Maqaa Yesuusiin baa. Isayyuma keessatti nama boonsu humna Waaqayyoo. Maqaa Yesuusiin si ramadeera. Wakataya prejana klava tu rabadia. Ontantaba. Adabbi namoota baay'eetu namoota booji'amaara fura Waaqayyoon iddoo boojamte pai. Abura qulqulluun si booji'eera. Abiddaan laphee kee booji'eera. Amantiin laphee kee booji'eera. Lafatti seexanni nama hin taatu lafaan si dheera si awwaaleera. Kan kooti qabeenya kooti siin jedhe humna Waaqayyoo dadhubbayi. Ati qabeenyaa seexanaa miti. Ati mucaa seexanaa miti. Ati hojjetaa seexanaa miti. Maqaa Yesuus Kiristoos of danda'ii bahin jedhe. Humna dhiiga oolichaan baa.
humna dhiiga Yesuusiin ba'a. Onni kee badiisa tun ta'in jireenya. Onni kee salphina tun ta'in ulfina. Onni kee nyaatamuu tun ta'in nyaatamuu oolchuudha. Maqaa Yesuusiin ba'i isaatii kana. Ba'i garama kana. Ba'i humna Waaqayyooni. 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 Isa si qabeerka. Isa si hiiderka. Isa humna si caalerka. Isa si dhoserka. Isa si nyaaterka. Isa si awwaalerka. Ba'i maqaa Yesuusiin. Ba'i maqaa Yesuusiin. Ba'i maqaa Yesuusiin. Waaqayyo Waaqa sabare barbaaduudha. Waaqayyo Waaqa dadhabaaf garaa laafuudha. Waaqayyo Waaqa warra humna hin qabneef humna ta'uudha. Waaqayyo Waaqa abdii dukkanaa ibsuudha. Waaqayyo Waaqa seenaadhaa mi'eessuudha. Humna dhiiga Yesuusiin ba'i. Cabsadhuu ba'i. Mo'adhuu ba'i. Injifadhuu ba'i. Ganamni kun ganama ba'uu siif haa ta'u. Lafa tokkibbitu irraa jalqabee sitti hadhaa'u. Inni mootummaa Waaqayyo sitti addeessa sitti hadhaa'u. Inni mootummaa Waaqayyo sitti jibbisiisa si keessatti haa jibbamu. Foolii mootummaa Waaqayyo sitti urgeesseera. Abdii Waaqarraa sitti urgeesseera. Foolii jireenyaa sitti urgeesseera. Abdii qulqullootaa sitti urgeesseera. Karaa jireenyaa si ibseera. Dukkanaa jireenya keerraa kaaseera. Dukaanni jireenya keerraa kaaseera. Mi annampaa jedhima. Dabalee. Dabalee. Humni si baasu ammayyuu siifa kenna. Hin gargaara Waaqayyo namoota. Hin gargaara Waaqayyo namoota. Kanaaf dubbata. Kanaaf dubbata. Namni akka gargaaramuuf dubbata. Yaa Waaqayyo na gargaara. Dabalee dhime. Hallelujah. Nui warra badan ejjen warra badan utuu hin ta'in warra badan warra oolchanidha. Akka oolle oolchinuuf Kiristoos sagalee isaa nuuf fide. Itti akka jiraannuuf ayyaana isaa nuuf haa gargaaru.